Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii keenyaa Abdiin Ispaayer yookiin Orroo School jechaadha. Egaa barnoota yeroo darbe keessatti barnoota hedduu waliin ilaallee jirra jechaadha. Amma immoo fakkeenyaaf yeroo darbe jechaadha akkamitti pileeylistii kireet gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallee jirra jechaadha. Pileeylistii kireet goonee jirra. Guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu jechaadha. Viidiyoo kanarratti dirqama kan isin fayyadu sa'aatii ittiin hojjechuudhaa fi pileeylistii tokkotti walitti qabuu qabdu jechaadha viidiyoo keessanii. Egaa akkamitti pileeylistii kireet goone pileeylistii sana jalatti viidiyoo hedduu walitti qabuu dandeenya. Yeroo tokkotti viidiyoo isin qabdan viidiyoo 100 ta'uu danda'a, viidiyoo 30 ta'uu danda'a, viidiyoo 20 ta'uu danda'a. Sa'aatiidhaa fi irra caalaa kan isin barbaachisu pileeylistii tokkotti walitti qabuudha jechaadha. Akkamiin karaa kam walitti qabna kan jedhuudhaaf jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala. Warreen maatii keenya hin ta'in sabskraayibii gochuudhaani akkasuma immoo dawwil milikitii cuqaasuudhaani yeroo hunda dafee wantan hojjedhu akka isin qaqqabuu fi dawwil milikitii cuqaasuu hin dagatinaa jechaadha. Egaa viidiyoo koo hanga xumuraatti akka ilaaltan abdii guddaan qabaa. Turtii gaarii. Egaa gamanaan yeroo tokko yuutuubii aappii kana keessaa ni baatu karaa Google Chromeedha jechaadha. Irra caalaatti kan isin kana raawwattanii. Egaa gamanumaanii gara Google Chrome seenna jechaadha. Egaa Google Chrome erga seennee booda jechaadha. Jalqaba kan isin yaadachiisuu barbaadu bakka inni xibxaabiin kun jiru agarraa jirtu bakka kanatti yeroo tokko cuqaastanii disk view goone yoo ta'e disk view godhachuu qabdu jechaadha bilbila keessanii gara kompiitaraatti jijjiiruu qabdu jechaadha. Kana booda haala kanaan haalan ilaalaa jiru kanaan isiniif fida jechaadha. Kanaaf disk view erga gootanii booda jechaadha maal keessa seentu yuutuubii keessa seentu jechaadha. Yuutuubii keessa seentu yeroo tokko egaa tootaalii kan koo gara diskiitti jijjiiramee waan jiruuf bilbilli ni fayyadamu akka kompiitaraatti naaf hojjechuu danda'a jechaadha. Egaa karaa kanadha kan nuti kireetii gochuu dandeenyu jechaadha. Gara viidiyoo keenya walitti qabnee kan nuti pileeylistii tokkotti walitti geessuu dandeenyu asiin mijata jechaadha irra caalaa. Egaa yeroo tokko addoo chaanaaliin keessan aayikiniin chaanaalii kun jirtu yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Egaa achiitii addana jira YouTube Studio kan jedhu kana yeroo tokko jabeessitanii qabdu jechaadha. Maaliif yeroo cuqaastan qaxxiitaa YouTube Studio keessa isin seensisuu dhiisuu waan danda'uuf haala nama jabeessee qabeen jabeessitanii qabdu. Achiitii yeroo tokko akkasitti Open New Tab kan jedhu kana isa jalqabarra jiru kana cuqaastu jechaadha. Egaa gamanumaan addanatti fidee gashee jira YouTube Studio ishee kana keessa seentu jechaadha yeroo tokko cuqaastanii. Egaa baay'ee namatti tola fidee jira. Egaa yeroo tokko argaa jirtu bakkan tuqaa jiru kana bakka mallattoo viidiyoon jiru kana viidiyoo kan jedhu kana cuqaastu jechaadha yeroo tokko. Egaa haala kanaan maal keessa isin seensisaa content kan jedhu kuni viidiyoo keessan guutummaa isaa keessa isin seensisa jechaadha. Viidiyoo keessan guutummaa isaa keessa erga seentanii booda haala kanaan viidiyoo pileeylistii kireet gootan sanatti jechaadha. Viidiyoota gosa pileeylistii sana keessa seensisuu barbaadan irratti maal gootu raayitii gootu jechaadha. Fakkeenyaaf amma viidiyoota gaggabaaboo ta'anii pileeylistii kireet godheefiin jira. Pileeylistii tokkotti walitti qabuun barbaadaa jennu. Egaa jalqaba irratti viidiyoo gabaabaa kana raayitiin godha jechaadha. Argaa jirtu raayitii godheen jira. Egaa viidiyoota barbaadan hunda isaadha jechaadha kan isin raayitii gootanii. Kanaaf anillee wanta na fayyadu irrattidha kan isinitti agarsiisaa jiru waan ta'eef obsa dirqama barbaada jechaadha. Egaa hunda isaa raayitii gootanii erga xumurtanii booda xumura irratti waan gochuu qabdanti jira. Xurutti na hordofuu qabdu.
Egaa raayitii goonee xumurree jirra. Amma jechaadha xumura irratti addana jira. Hundisaa viidiyoo 13dha jechaadha. Viidiyoo gaggabaabaa qofti jechaadha. Kanaaf maal gootu addana kana jira. Add playlist kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastu. Egaa pileeylistii keessatti viidiyoota kana walitti qabuu barbaadan filadhaa jedha. Pileeylistii yeroo darbe kireet godhiitii isinitti agarsiisee jira. Egaa pileeylistii ani amma keessa seensisuu barbaadu shoort viidiyoo kan jedhu kana keessatti aaddii godha jechaadha hunda isaanii. Yeroo tokko raayitii godheen jira. Bakka seef jedhu kana yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Egaa sekoondii muraasaa booda viidiyoota kana guutummaa isaanii jechaadha gara shoortii viidiyoo ani walitti qabadhetti dabarsa jechaadha. Egaa gamanumaan bakka kam seentuu akkamiin darbee pileeylistii keessa erga seenee uumeerreedha kan jedhamuuf jechaadha. Yeroo tokko pileeylistii kan jedhu cuqaastu jechaadha. Kun xumurarra jira. Egaa argaa jirtu shoortis viidiyoo kan jedhu irrattidha jechaadha. Ani pileeylistii ammaa walitti kireet godhee viidiyoota hunda walitti hidhee bakka kanatti dabarse jechaadha. Viidiyoo shoortii qofa. Pileeylistii shoort viidiyoo kan jedhu jechaadha. So dhufee dabalamee jira. Egaa haala kanaan viidiyoota barbaadan viidiyoo dhedheeraarree akkasiin walitti qabuu dandeessu jechaadha. Pileeylistii barbaadanitti kanan gootan taanaan saatiin irraa citaa hin qannasa. Viidiyoo yeroo gadhiistan pileeylistiitti addin gootan taanaan saatiin keessan baay'ee qannasa jechaadha. Kanaafi haala kanaan viidiyoo pileeylistiitti sassaabuu dandeessu jechaadha. Egaa maatii keenya galatoomaa hanga xumuraatti viidiyoo koo ilaaluu keessanii fi akkasuma yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irra kaa'aa. Laayikii gochuurra hin dagatinaa, sheerii gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa yeroo gaarii.